Qeerroon bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo wareegama waggaa 400 olii dagannee nafxanyaa waliin hiriirree TDF loluuf qophii miti jechuun ibsa baase. Ibsa isaa kanaan qeerroon bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo Oromoon akka sabaatti erga qawween cabee garbummaa jalatti kufee kaasee sirna faashistii eenyummaa isaa balleessee lafa isaa dhaaluuf abjootu waliin falmaa inni geggeessaa dhagee laayyoo miti. Oromoon Walloo ammoo addatti marfama ilmaan nafxanyaa keessa ta'anii lolaa fi wareegama umurii dhaloota afurii impaayera kana keessatti kaffalaas geenye kan jedhu ibsi kun gootota keenya gaafa xiiqii lola warqituu fi Hasan Ammee sirna kana keessatti gabbarree afaan keenyaa fi aadaa keenya akka hin mulqabneef hanga har'aatti guddaa fi xiqqaan keenya wareegama abbootiin keenya lafa isaan irratti aarsaa kaffalaa ofii darban nutis itti kaffalaa jirra. Akka Oromootti jiraannee kabajamuuf lolannee wareegamuu fi sirna garbummaa kana ofirraa cabsuun dirqama keenya jennee waan amannuuf guyyuu rafnee bulaan jirru. Inumaayyuu amma ammoo carraa TDF fi bulchiinsa faashistii kun wal lolaa jirutti akka hireetti fayyadamnee miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo uummata keenya dammaqsinee yeroon itti lolannee hiree keenya murteeffannuu fi gara Oromiyaatti deebinu amma akka ta'e hubachiisna. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyyoota addunyaarra jirtanis falmaa nuti mootummaa faashistii sirna nafxanyaa tiksuuf nu duguugaa jiru kana akka ofirraa qolannee lafa keenya irratti nagaan jiraannuuf tumsa keessan akka jabeessitan dhaammanna. Yeroon kun nuuf yeroo itti warra nu garboomse waliin taane TDF lolluutu hin taane yeroo itti bilisummaa keenya gonfachuuf lolannu ta'uun beekuun barbaachisaadha jechuudha.